Fuudhee shari'aan gaazexeessi naa gootan fuudhatte jaartii si biran jirtu yoo si taate guli yoo si hin taane deemini yoo asitti fiduun deemu hin tala maali wanti se usa. Maal jechuudha? Yaasin cibbichi yaa cibbu yoomiin fuudhee ani fuunee waan joo. Karatti si fuusise maal osoo hararra jirtu? Biyya sadaffaa carraa balleessuuf hin fuudhe. Carraa balleessuuf fuudhe? Carraa balleessuuf? Carraa hoggaatu. An carraa kee turaan taa'u. Awwa lageeffadhu ana lakkaanu ani wanni isi. Aba waraam yaa cibbicha. Kijibni namarraa hin bareedu. Dhiirtiin kijibdu. Wanni na siyafe maali? Ulee siyafe ulee siyafe. Ulee naafe. Hokkaa bibira. Oo qacal jigataa hin maali ulee. La. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota. Yaa suutub. Jirra alhamdulillah rabbi. Eid Mubarak bagatti isiniin gee jechaatuma. Eid Mubarak Eid guyyaa lamaffaatiin baga isiniin rabbiin isiniin gee. Alhamdulillah galata rabbiiti. Isin irraa turuu kan jaaf dhiifama guddaa tokko isin gaafadha. Arraan tana viidiyoo takkaan isiniif qabadee dhufee jira. Viidiyoon ta'e tanta qobbo Uudi. Akkuma namuu beeku Abrahaam Adam yookaan qobbo Uud amma dura viidiyoo takka haadha warrasaa iftuutuu fi birraa Oroofaa waliin dalageen ture. Viidiyoo masaa irra dhaabbadeetiin ammas viidiyoo takka dalaguu barbaadeeti. Qobbo Uud viidiyoo inni mana isaatti iftuun keemaraa dhooffattee irratti daleedisa irra dhaabbadeeti. Arra wanta waan dubbachuu barbaadetu wanta kan dubbachuu irraan tana barbaade. Maal dubbachuu barbaade yoo fineettan Abrahaam yookaan qobbo Uud dheengadda viidiyoo isaa takka irratti arguun ooltanii maal jee viidiyoo isa irratti gadhiisee jira. Anillee viidiyoo tiyya dura takka keessatti isiniif maxxansee ture. Obboleessa kiyya Abrahaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagatti siin gee idda tanaasi. Warra barannaa kabaree gire sin waa godhu sin jaa. Baabaa kiyya maaf kijibda maaf sobda. Haadha warra keetii yoon ifini dhugaatti himtee akkuma irraan tannas baatee keemaraan dhoysaadhaan iftuun keessee irraan silaansoon ifini qaanyiin tun hundi dhufeen silaa gaafuma dura isiin yadha geessee si dabaltee si gaafattu silaa fuudhee jettee firraa silaan ifini himte maal rakkoon maaltu jedhame. Gaafsaniin fuuneettee aanaa arrabsitee birraa Oroo arrabsitee maaf nama wanni maal goota. Deebitee ammas mana kee dhuftee iccitiin jala baatee jirti. Maaf haadha warra keetti maaliif kijibde dhugaa maatti himne. Shari'aan meeqa faqattee beektaa? Afur faqattee jiru afur. Haqqata duraan nama waan eegeetutu talama dallee sadaffallee fuudhuu danda'a. Yoon ifini fuutee isii maaliif fuutee suwaasiin na jettu takka maaliif fuuteettus atumaan fedhii isaanii dirqamsirra jiru baannan iji bitaa ija mirgaa jennaan lama miti sadii miti afuruu fuudhuu dandeessa. Arraan tan ammoo kijibdee mana kee dhuftee fuudheetiin jiru gara fina tola xiqqishollee isin salphachiisu dhugaan jirtu tanuma gaa. Abrahaam kanuma dheengaddaasanii afaan dheengadda keessaa turin sanumaa kanni arraan tana fuudheetiin jiraa jee as bee dubbatanii kanuma. Inki jibiniiti haadha warra keetii dhugaa jirtu itti miti. Siinii kamana keessaan seeree kana maaltu siin gadi ruqye fuuteemi
والبين أنا في فوتة مي فود أقوم فوتتي mana khayatitti ol deebitee takkaa'u manguddoo laallattee mush karaa dho'isaa ofirraa dhiise. Kijibni namaaf dhukatu riskiidha nama mul'atu cinqiidha jedhamu. Ammaan tana naa keemeraa hin qabne keemeraa nu keessee nu waraabdee waan inni na darbattee namarra na xiqqeessitee itti wanni dubbattu kun hin jiru. Dhalummaan takka illee nuutanii gubbarra fuudhanii caljattu hin jirtu. Kan rabbi hanga suuji si baase ichi dheeyitee afaaniin akkam ta'uu feeti yoo marree ta'uu baatte anarraa baatu kana maaltu isaa soosiisee jedhu hiyyoo. Nama manguddoo jajjabduu laaliitii fudhuuti. Bultii ta'ee barbaadda nagayaan haasin jidduu fixaniiti agali. Namni isin jidduudha waa takka illee barbaadu hin jiru. Wanni birarra duultuufis hin jiru haa takka illee. Birraan eegaati asirraa adeemtee fi ilaa ammaan tan ilaan gaati asin dhufinitti iftuu akka nama tokkotti akka obboleessiisitti cinaa dhaabbateeti. Rakkoo fi bal'oo hunda waliin qooddatee waan jiru gargaaraa jira malee nama waan biraatiif takka mana keessatti illee adeemu miti. Daawwattoota keenya kun antaanummaa waan hin jiru yaa dhugaan jiru kanumaa isinuu dhugaa gartanii jirtanii deengaddaas akkas jeetumaan akka inni fuudhe ragaa qabatamaa wajjin birraa waroon mataa na bulu. Birraa waroon ichi na deesseen dumaashiitii iftuudha wajjin dhugaa jirtu isiniif as baafne turre. Gaafas illee warri kijibettanii ati kijibaan jettanii koomentii jalatti barreessaa turtanis galatooma hundi qabu. Warri baga baaftan jettanis galatooma. Nuti kijibeetti isin beeku kijibuuf illee hin teenyu. Maaltu kijiba fidees keetti waan jaarsaaf jaarti hedduudha. Dhugaa jirtu itti himaniituma san booda isa lama jidduutti busuloo yaadanii takkaa'u isiidhaas qabbaneessanii isaas qabbaneessanii akkasitti walii galchan malee nuti kana dubbii uwwifnee wanni isaan jidduudha harka nulleen takka illee hin jirtu. Akkasitti obboleessi Abrahaamattis if gorsii namni namarratti fuudhe namni takkaa'u dhalaa takka irratti fuudhe akkanaa miti akkana hin jiru. Iftuun har'aas boruus taanaan jaartiiteeti ni haakeetti qabdi. Karaa nagayaatiin afaan tolfadhuuti manguddoo fudhu itti gali ilmaan keetti gali. Isii wanni aarsee akkanatti miidiyaa irratti viidiyoo isiniif keessee akka isin waan qabnetti haa keemaraa isinii keessee addunyaa irratti qilleensa irratti takka ol isin wanni baafteefis siitutu itti kijibu jira. Dhala takka wanni itti kijibii fuudhi dhugaan bulchii jaanimi ammaan tana dhugaa jirtu itti himiti dhugaadhaan waan jiru takka takkatti lafa kaafeeti waliin bulee walitti deebi'a. Kan waliin nuti sirraa barbaadne takka illee jirtu barreessa. Wanti shaarree deemte takka mana kana irra deemte maal jettee si arrabsuu fi seeni haa warqaatiin si kanna mana keessaan si gabbaasa wanni tu takka jirtu. Biyyi tun biyya seera qabdu biyya mootummaa qabdu. Karaa seeraatiin akkanatti narra fuudhee naatutu jibbeen barbaadu jennaan suma gataree malee si namni mana si keessaa fi ilmaan si keessaa gabbaasu hin jiru. Naafi obboleettii xiyyaatutu tumee mana san keessaa gabbaasa kana maaltu siin geeddaruu hiyyo. Qaanfadhu qaanyiidha wanni kana biraan qaanyiidha titi asirratti wanni inni isiniif dabaluu barbaadu. Kijibni deengadaatiis dhuguma kana kanuma wanni jiru wanni biraa takka illee hin jirtu. Tanuma isin jenna daawwattoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jenna.